waancaan kan mo'attoota Awurooppaadhaa yookaan immoo kan waancaa Champions League Awurooppaa injifateef kan liigii Awurooppaadhaa fudhate kan waliin morkachiisu har'a kan inni dorgomu keessumattuu morkii kanaani. Leenjisoota lammii Speen lamaan kan walitti fiduu isaan keessaa tarii eenyutu har'a injifata kan jedhu Luis Enrique kanaan dura injifachuudhaan olaantummaa qaburratti mirkaneesseera. Har'a PSG fi Aston Villa gaafa waliin taphatan Unai Emery seenaa haaraa hojjechuudhaaf kan inni dorgommii kanaan qophaa'u galgala har'aa sa'aatii 4 eegaluudhaan Red Bull Areenatti kan inni taphatamu dorgommiin kun jechuudha. Unai Emery Aston Villa waancaa liigii Awurooppaa erga bara 1983 as yeroo jalqabaaf dorgommii Awurooppaatiin Aston Villa shaampiyoonii akka ta'u godheera. Kana alatti garicha erga leenjisuu eegalee Unai Emery Aston Villa Champions League Awurooppaa irratti salphaatti deddeebi'ee akka hirmaatu gargaareera. Premier League Englandin gareewwan jajjaboo injifachuudhaan kilaboota liigichaan baroota walitti aansanii morkattummaa isaanii jabaa ta'e keessa garee tokko akka ta'u Aston Villa qindeesseera. Paarisitti garuu Luis Enrique gareen isaan ijaaran sadarkaa addunyaatti amma eenyuyyuu dura dhaabbachuu gareen dandeenyedha. Keessumattuu kilaboota Ingilaanditti walitti yoo dhufamu salphaatti kuteechee bira darba. Kanaan dura Champions League kilaboota Awurooppaatiin mataansaa Aston Villa waliin taphatanii tapha dhaqaa galaatiin injifatee darbuun isaanii yaadatama 2025 yeroo shaampiyoonii Awurooppaadhaa ta'utti. Kana alatti Liverpool, Manchester City, Arsenal dabalatee kilaboonni Ingilaand PSG waliin baroottan darban walitti dhufan salphaatti harka kennataniiti kan isaan galan. Arras tariitii Aston Villaan Unai Emery'dhaan durfamaa Luis Enrique'dhaan kan durfamu PSG waliin walitti yoo dhufan ga'umsa akkamii mul'isu kan jedhu gamanumaa kan inni eegamudha. Unai Emery'n 2014 fi 2015 waancaa mo'attoota Awurooppaadhaa kanaanii xumuraaf dhufee osoo hin mo'atin kan inni hafee 2021 akkasuma kan inni waancaa kanaan injifatame 2015 Barcelonaadhaan yeroo mo'atamutti ammoo Luis Enrique leenjisaa Barcelonaati kan inni ture. Waancaa kana fudhatee kan hin beekne Unai Emery'n ammas deebi'anii Luis Enrique PSG dursaadha kan isaan walitti dhufan. Waancaa kana si'a arfaffaadhaaf kan isaan xumuraaf ga'anii si'a arfaffaaf yeroo xumuraaf ga'anitti Carlo Ancelotti yeroo 5 waancaa kanaaf gayan qofatu isa caala waan ta'eef garuu waancaa kana gola hambaa yookaan seenaa isaanii keessatti dabalachuu hin dandeenye Unai Emery jechuudha. Kanaaf har'a Luis Enrique caalee waancaa kana fudhachuudhaaf morkiin isaan Red Bull Areenatti waliin taasisan gamanumaa kan eegamudha. PSG'n taphattoota jajjaboo sarara fuulduraa kan akka Kevin Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Bradley Barcola Liverpool waliin maqaan isaa ka'u garee kana keessatti dabalamaniiru tapha har'aa kanaanii. Kanaaf gamanumaa Unai Emery'n haalan akka itti qophaa'an kan isaan dubbatanii kilaboota jajjaboo akka PSG leenjistoota jajjaboo tooftaa taphaa hawwataa taphatan kan akka Luis Enrique, Pep Guardiola waliin taphattee isaan injifachuun baay'ee nama gammachiisa. Yeroo maraa leenjistoota kanneeniif kabaja addaan qaba isaan waliin taphadhee waan addaa hojjechuun barbaade jechuudhaan Luis Enrique tapha har'aa kana ilaalchisee kan dubbate. Yeroo kanatti PSG'n garee jabaa Awurooppaati. Awurooppaa qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti gareen PSG'dhaan gitu yeroo kana hin jire jedhee hin yaadu jechuudhaan dinqisiifateera. Unai Emery'n madaallii ga'umsa gannaa taphoota 5 taphataniin 3 mo'amaniiru. Warri Aston Villaadhaa PSG'n ammoo Mallorcaadhaan mo'amee Manchester United waliin qixa kan inni ba'e. Leenjisaan PSG'dha Luis Enrique'nis baay'ee akka itti gammadanii kan inni dubbate. Garee isaanii PSG'n baroottan darban lamaan keessatti garee tasgabbii qabu garee miira injifannootiif ijaarame waancaa hunda injifachuudhaaf garee of qopheesse ta'uudha kan inni dubbate. Garicha keessatti miirri jiru tariiti boqonnaa irras ture yeroo hundumaa haalli garichi ittiin of qopheessu waan addaati jechuudhaan qophii taphattoota isaa kan dinqisiifate Luis Enrique'n. Unai Emery'n leenjisaa jabaa Aston Villanis morkii Premier League Englandin alatti Champions League kilaboota Awurooppaa irratti taasisuun garee jabaa akka ta'e nan beeka jedheera. Garuu ammatti miira injifannoodhaa qabnu sanaan itti fufsiisuudhaaf kan nuti qophoofnu jedheera. Luis Enrique'n waggoottan lamaan darban PSG erga leenjisuu eeganii PSG walumaa gala waancaa 9 keessaa waancaa 8 injifachuudhaan ga'umsa olaanaa irratti garee argamuudha. Kanaaf kan inni tapha har'aa kanaan gamanumaa qophiin isaanii sadarkaa
ammas kanaan dura PSG'n ittiin beekamu caalatti qophaa'uudhaaf kan isaan ittiin dhaaddatanii gamanuma tariitii har'a Unai Emereen tariitii PSG injifatee Luis Enrique irraa waancaa kana fudhatee seenaa isaa keessatti dabalatamoo PSG'n waancaa kana fudhatee Luis Enriqueen waancaa kana yeroo sadaffaadhaaf Barcelona waliin yeroo tokko PSG waliin bara darbe bara kana sirra deebi'ee si'a sadaffaadhaaf waancaa kana seenaa isaa keessatti dabalata kan jedhu har'a halkan sa'aatii 4 eegalee deebii kan argatu ni ta'a. Odeeffannoo jijjiiratiin walqabate osoo hin darbin hedduun keessan nu barreessaa kan isin jirtanii barataa jireenya Dirribaa Abdiisatii magaalaa Baddallee irraayi Itoophiyaan bara 2030 waancaa addunyaa irratti hirmaachuu qabdi jedheera. Tarii gareen biyyaalessaa Itoophiyaa 2030 ammumarraa yaada taphata yookaan immoo barataa jireenya kanaan of qopheessuu akka qabanidha tariiti waancaan addunyaa 2030 biyyoonni hirmaatan dabalamuudhaan wal qabatee biyyoonni akka Kaaboo Verdee faan waancaa addunyaa irratti salphaadhumatti hirmaachuu isaanii ni beekama. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaatis tarii gamanuma ammumarraa itti of qopheessuu qaba. Yohaannis Saalee waliin kana alatti Raayas Yaasiniin jedhama Maanchoo irraa Liivarpuul Koodii Gaakpoo gurguruu hin qabu jedheera. Tarii Koodii Gaakpoon maqaan isaa Liivarpuul gargar bahuudhaaf himamaadha jiru malee Andooni Raayolaan taphataa kan akka gadi lakkisuuf karoora hin qabne kan himamaa jiru. Yoonaas Ayyaanatiin jedhama Yaayyoo irraa isin hordofaan jira. Waa'ee Maarkas Raayfoord maaltu irra hidheera garicha waliin shaakala eegareera. Maarkas Raayfoord Magarsaa Moosisaati Iluu Abbaa Boor irraa isin hordofaan jira. Ayyuu Bahaadiin Silaayyuu kilaba cimaa Manchester City keessatti ga'umsa bareedanii mul'isa jechuudhaan kan inni dubbate. Billisoo Lijaalamin jedhama Iluu Abbaa Boorraayi waa'ee kilaba London diddiimoo jedheera. London diddiimoon tarii Arsenaali waa'ee isaanii maaltu jiraadha kanatti jette. Sijjaanii Olaanaatiin jedhama Saajin Olaanaa Gammachuutiin jedhama Qeellam Wallaggaa irraa isin hordofaan jira. Qophiin ispoortii natti toleera. Gaaddisaa Abbishuutiin jedhama odeeffannoon ispoortii natti toleera kanatti nuun jette. Kanaan alatti Efreem Faqqadaatiin jedhama Iluu Abbaa Boor irraa waa'ee dhukaastota warra Zaggaan Arsenaal tura kanatti nuun jette. Fayyisaa Fufaatiin jedhama godina Wallagga Lixaa Saayyoonoolee irraa isin hordofaan jira. Jijjiirraa Arsenaal wal qabatee maaltu kanatti nuun jette. Leencoo Bullootiin jedhama Shawaa Bahaa Booraa irraa isin hordofaan jira. Kanatti nuun jette hedduu keessan kan nu barreesse jijjiirraadhaan odeeffannoo wal qabatanitti osoo hin darbini jijjiirrumatti kan dhiyaatudha. Monaakoo fi Paul Pogba kan argannu kilabni France Monaakoon waliigaltee Paul Pogba waliin qabu adda kutuudhaaf akka dhiyaatedha kan himamaatiin jiru. Taphataan lammii France fi kan kanaan dura Manchester United Juventus keessatti taphate saara gidduutti irratti taphattoota abdii ta'an yookaan immoo ga'umsa olaanaadhaan itti fufu jedhamanii eegamanii karaatti hafan keessaa tokkodha. Paul Pogba ji'oota 18tiif adabbiidhaan yookaan immoo qoricha humna dabalataatiin fayyadamte jedhamee erga adabbiirra tureetiin booda adabbii isaa xumuree deebi'uudhaan kilaba France kan biyya isaatiif Monaakoodhaaf kan inni mallatteesse ta'us amma miidhama irra deddeebiidhaan isa mudatuun wal qabatee Monaakoon waliigaltee Paul Pogba waliin qabu adda kutuudhaaf akka ta'edha. Kunis keessumattuu taphatichi erga miidhamarraa deebi'ee carraan inni Monaakoo keessatti taphachuudhaaf yookaan garicha fayyaduudhaaf itti yaadame sun osoo hin milkaa'inidha kan inni hafe. Shaampiyooniin addunyaa bara 2018 France waliin taphataa waancaa addunyaa fudhateedha. Paul Pogba waliigaltee Monaakoo waliin qabu ganna dhufuudha kan inni xumuramu bara 2027 jechuudha. Ta'us garuu Monaakoon leenjisaa haaraa leenjisaa yookaan immoo taphataa duraanii kan kanaan dura Chelseadha kan ture Luis Felipe qacaruun isaanii yaadatamaa. Kanarraa ka'uudhaan amma jijjiirama haaraa saara gidduutti irratti akka barbaadudha. Kun ammoo Pogban carraan inni Monaakoo waliin itti fufuu qabu xiqqaa waan ta'eef waliigaltee isaanii adda kutuudhaaf karoorsaniiru jedhameera. Coventry Cityn ammoo taphataa waggaa 2 adabbiirra ture mallatteessifachuuf gaafii dhiyeesseera. Kilabni bara kana Premier League Englanditti ol guddate Coventry Cityn taphataa sarara fuulduraa kan Chelseadha Michael Modric ergisaadhaan mallatteessifachuuf gaafate. Lammii Ukraine Michael Modric erga adabbiirraa deebi'ee tapha michoomatiin Chelsea keessatti taphataadha kan inni jiru. Ta'us carraan dhaabbiidhaan Premier League Englandin Xavi Alonso jalatti taphachuudhaaf qabu dhiphaadha jedhamuudhaan wal qabate. Kanaan dura Frank Lampard waliin Chelsea keessatti hojjeteera. Amma immoo Frank Lampard Coventry City leenjisaa gara Premier Leaguetti ol guddateera. Kanarraa ka'uudhaan ergisaadhaan
Chelsea irraa taphataa kana mallatteessifachuudha barbaada jedhamaara. Dabalataan Chelsea taphataa kana kilabuma abbaan qabeenyummaa isaa kanuma Chelsea dhaate Strasbourg fi ergisaan kennuudha kan inni barbaadu. Kilaboonni Premier League Englandis sadi dabalataan taphataa kana ni barbaadu jedhameera. Xavi Alonso dhimma taphataa kana irratti murtee akka hin dabarsinedha kan isaan dubbatanii garuu baay'inni taphattoota Chelsea akka garichaatti qabu 41 ol ta'uudhaan wal qabate taphattoota kanneen hir'isuudhaa fi dirqamaan Chelsea kanneen ergisaadhaan kennu kan biroo ammoo ofirraa gurguruudhaaf akka karoorsedha kan himamaa jiru. Xavi Alonsottis kun akkuma kanaan dura leenjistoota Chelseaatti dhiphina ta'anii ammas yaaddoo biraa akka ittiin taaneef taphattoota akka Maayikaalo Moodriik ergisaadhaan kennuuf dirqamu jedhamaati kan jiru. Baarseloonaan ammoo Roodrii mallatteessifachuudhaaf irra deebiin yeroo lammaffaa fi maallaqa siitiidhaa fi fooyyessee dhiyeesseera. Shaampiyoona addunyaadhaa kana Baarseloona mallatteessifachuuf torbeewwan darban keessa adamsaadha kan inni ture. Yuuroo miliyoona 45 hanga 50 dhiyeesseeti kan ture. Manchester City harkatti kan inni didee odeeffannoo The Times argadhe jedheeni Baarseloonaan paawundii miliyoona 51.3 Roodriidhaaf kaffalee amma yeroo lammaffaadhaaf akka isaaniif dhiyeessedha kan himame. Rodriin dhuunfaadhaan Baarseloonaa walii galeera jedhamaadha kan inni jiru. Walii galtee waggaa tokko qofas kan Manchester City waliin isaa fi taphataan ganna 30dha kana Manchester Cityn gurguruurraa akka hin oolle kan himamaa jiru. Eddoosaa Ayyuu Bohaadii mallatteessifachuudhaaf paawundii miliyoona 85 dhiyeessee fi hanga ammaatti garuu dhuunfaadhaan taphaticha walii gala malee kilaboonni lamaan walii hin galle. Inimaayyuu miidiyaaleen amma akka himaa jiranitti Manchester Cityn jijjiirra Rodriidhaa gara Baarseloonaadhaa kan xumuramu yoo ta'e taphataa muuxannoo qabu kan biraa Premier League England keessa taphate Enzo Fernandezin Chelsea irraa ammas irra deebiidhaan mallatteessifachuudhaaf akka gaafataa jirudha kan himamaa jiru. Kun ammoo Rodriinis Manchester City gadi lakkisee Bernardo Silva kilabicha gadi lakkisuu wal qabatee taphattoonni muuxannoo qaban kilabicha keessa kan ba'an waan ta'eef kun taphattoonni dargaggoonni muuxannoo hin qabne kan akka Elliot Henderson garicha keessatti qindoominni muuxannoodhaan garicha fayyadan laafaa ta'uudha kan dhiibbaa keessa seenaa waan ta'eef kanaaf Rodriin gaafa gadi lakkise dabalataan Tijaanii Reendarsis Manchester City keessa turuudhaaf carraan isaa yookaan carraa taphaa argachuudhaaf qabu xiqqaa waan ta'eef kanneen dabalatee Manchester Cityn taphataa muuxannoo qabu Premier League England irraa mallatteessifachuudha. Kanaaf Enzo Fernandez hanga paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 itti baasee Chelsea irraa mallatteessifachuu barbaada jedhameera. Kanaan dura Chelsea keessatti waliin hojjeteera Enzo Marescaan yeroo si Moses Caicedo fi Enzo Fernandezin waliin qindeessee keessumattuu ammoo Enzo Fernandez iddoo wal jijjiiruudhaan Moses Caicedo waliin sarara peenaalitiidhaa keessattis argamuudhaan goolii galchaadha kan inni ture. Isa kana amma Elliot Henderson waliin qindeessanii lakkoofsa 6 lakkoofsa 8 gara duraatti irrattis deemanii bakka wal jijjiiraa kubbaa mijeessaa goolii galchaa ittisaas akka isaan Manchester City keessatti muuxannoo qabaniin garicha sarara gidduutti irratti cimsan barbaadu jedhameera. Kanarraa ka'uudhaan Manchester Cityn Rodri gurguree maallaqa sanaanii paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 20 baasee Chelsea irraa Enzo Fernandez mallatteessifachuu barbaada jedhamaadha kan jiru. Enzo Fernandez kanaan dura akka gara Real Madrid fa'aa deemuudhaaf yaada qabu wal qabatee kanaan dura yeroo inni gaafii kana yookaan yaada kana kaase taphoota irratti adabamuun isaa ni yaadatama tariiti. Ammas Enzo Maresca waliin hojjechuudhaaf akka fedha qabu kan himamaa jiru. Xavi Alonso garuu taphataa kana tursiisuu barbaada. Sara gidduu kan utubu isa waan ta'eef taphaticha gallakkisuu hin barbaadu jedhamaadha kan inni jiru. Inter Milan ammoo Jed Spacing Tottenham irraa mallatteessifachuu paawundii miliyoona 30 dhiyeesseera. Taphataa lammii England kana carraan inni Tottenham keessatti taphachuudhaaf qabu xiqqaadha jedhamaadha. Roberto De Zerbi taphataa kana tursiifachuu akka barbaadan himamuusi. Andy Robertson akkasumas Dustin Odegaard bakka inni taphatu kanarra jiraachuudhaan wal qabatee taphatichi carraa taphaa waan hin arganneef kilabicha gallakkisuu barbaade jedhameera. Inter Milan ammoo sarara qarqaraa irratti taphataa kana mallatteessifachuuf paawundii miliyoona 30 akka dhiyeessedha. Manchester United ammoo Joaquin Sae paawundii miliyoona 30 mallatteessifachuuf dhiyeesseefiira. Dabalataan Endrick Manchester United Real Madrid irraa mallatteessifachuuf akka karoorsedha. Taphataa sarara qarqaraa kan bitaa irra taphatu kana Joaquin jechuudha. Manchester United barbaada ture paawundii miliyoona 30 akka dhiyeesse Zamirar kan inni gabaasee garuu hanga ammaatti taphataa umrii 21 kanaa fi waliigaltee irra hin gaamne jedhameera. Dabalataan sarara fuulduraa irratti Endrikin ergisaadhaan Manchester United Real Madrid irraa mallatteessifachuu barbaada. Jose Mourinho garuu taphataan lammii Biraazil kun eeggataa ta'ee yookaan immoo sarara fuulduraa irratti jijjiiramee seenee Real Madrid keessatti akka taphatu barbaada jedhamaadha kan inni jiru. Dabalataan kilaboonni Premier League England
Aston Villa fi kan Italyidha Roomaanis taphataa kana ni barbaadu jedhamaadha kan jiru. Turmaanni taphataa kanaas Real Madrid keessa ta'uu caalaa bara darbes ergisaadhaan gara Monacoodhaa deemee taphachuun isaa ammas carraan ergisaadhaan Manchester United xiyyeeffatee hordofnaan taphataa kana argachuudhaaf qabu olaanaadha jedhamaadha kan inni jiru. Odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf qabade xumureeraa qophiileen OBN itti fuusaa waliin turtii gaarii. Sporti,